Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Isinillee bakka jirtanitti rabbi nagaa fayyaa isin haa taasisu. Akkuma argitan carqii diizaayinii haaraa fi bifa haaraa isinii qabadhee dhufee jira. Carqiiwwan kun carqii yeroo ammaa kana faashiniidha jedhamee namni baay'een fayyadamaa jiru jechuudha. Arabiyaa majlisiitiifis ta'ee firaash carqii garaagaraa kana maashaallah baay'ee tokko babbareeda baay'ee tokko jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Isa viidiyoo irra qaamaan baay'ee tokko bareeda. Namni tokko viidiyoon wanta waa'ee qayyaree bareechu isinitti fakkaatan batalee gurraachi kunii maashaallah baay'ee tokko bareeda. Yoo namni tokko kafayee kan cimina isaatii fi badaa antaniin jettanuu isumsi illee anumatu adda baasee dubbata jechuudha. Asirratti garuu carqii arabiyaa majlisii biratti qiyyaaree namoonni carqii arabiyaa majlisii hojjechiifattan kana biratti qiyyaaree hojjechiifattanii baay'ee tokko bareeda jechuudha. Kam fudhadhu kam dhiisi namaan jedha. Innaa bifa garaagaraatiin jira. Kan akkuma fakkeenyaatti isiniif gadhiisee namoonni barbaadan keessaan xaqasa isiniin ergaa na dubbisaa ajajadhaan isiniin jedhan inshaallah. Yeroo afata kana gaahudhaa kana bifa sarara keessaa kana qofa miti ilaaluu kan qabnu keessoo isaa ispoonjii tiraasii batalee ispoonjii isa furdaa yoo galee malee hin bareedu. Akkasuma duddubbeensaa bakka jira miti hodhaan xinqiqqa jedhee kan hojjetame jechuudha. Wallaahi maashaallah tabaarakallah. Namoonni hedduun keessan egaa kan maatiin keessan kan illee qaamaan galtanii argitan ni beektu. Maatiin keessan illee kan ragaa bahee isin irra hedduun keessan riikoordii naa qabdanii alhamdulillah na eebbistanii jechuudha. Arabiyaa majlisiis ta'ee hatta hanga asfeezaa dirasii jechuudha. Maashaallah galatooma hundi keessaniyyuu innaa ajajadhaan isiniin jedha namoonni barbaadanii carqiiwwan akkanaa kun biroo bilaakiidha. Maal jedhama samaayyawiidha dooqaa jechuudha. Baay'ee tokko bareeda maashaallah. Kunis akkasuma egaa kan ilaasa kanas diizaayinii isa kanaan hojjechiifachuu dandeessu yoo barbaadan. Isa kanammoo kanaanis hojjechiifachuu barbaadan dandeessan yoo barbaadan jechuudha. Hundinuu akkuma ajaja keessanitti. Kun immoo carqii arabiyaa majlisiitii. Carqii kan yoo barbaadanii firaashii 3 fi tiraasii 12 jira jechuudha carqii kanaan yoo barbaadan. Kun immoo firaashii 4 fi tiraasii 12 jira. Firaashii noormaalii jechuudha. Kun baay'ee tokko bareeddi. Kunillee yoo barbaadanii akkasii inshaallah namoonni barbaadanii ajajadhaan isiniin jedha inshaallah. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yaa isinumarraa hin badu isa jedhanuun viidiyoo xixiqqoo kana qabadhee isinitti dhufaan jira. Viidiyoo xiqqoo kana gadhiisuun yuutuubii irratti waa tokko hin fayyadu. Hin gadhiisneedhaan tokkumaa viidiyoo yuutuubii irratti yoo bicate hanga daqiiqaa 8 kan barbaachisu jechuudha. Viidiyoon sanammoo namni ni ilaalu hin salacha'amtu. Biyaansi namni illee baqqaa ta'u. Mucuma kana guddisna jettanii illee bantanii iyyuu hin dhiistan. Lalaa garuu irra hedduun keessan maashaallah akkasni gootu. Garuu itti gootaniitu viidiyoon kun viiwii na argatee isinirraa hin fagaadhu inshaallah. Sanas miti biiziidhuma ta'eetanii hin beektu haadha daa'imaatii hojiidha gara meeqaa mashguulummaa hedduutu nama harka jira. Amanaan namaa kunuu salphaa miti. Inni guddaanuu isaa wallaahi baay'ee tokko jechuudha. Yeroo barbaachisaa sammuu barbaachisaa bakka waa hedduu meeshaa gurguruu qofa miti. Bituunis fichisiisuunis bitanii erga kaanii erguunis tizaazii taqabbalu bakka waa hedduudha. Kanaaf akkasitti mashguulummaa manaas namatti jira. Innaa waa hedduudhumatu biizii nama godhaa ni beektu ka. Akkasii akkuma isuma isinitti jirtan dalagaan biyya keessaas biyya alaa ta'uun tokkuma jechuudha. Hundaafuu biyya keessaa biyya alaa ta'uu malee alhamdulillah ala kulli haal hundaafuu
akkasii hordoftoota koo inshaallah laayikii godha koomentii barreessaa yaada keessan maashaallah jedhaa hundumarrattu madaayinaa godhaan isiniin jedha hundumti keessan hordoftoota yuutuubii koo baay'ee tokkon isin jaalladha isinirraa baduu isinirraa fagaachuun barbaadu akkasii na nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Meeshaa garagalaallee meeshaa kushiinaa keessaallee namoonni barbaadan maxbaxa keessa jechuudha ajajadhaa. Birraa kana ganna kana wayya ganna kana bareedaadha. Birraa garuu egaa namoonni giddiidha birraa keessa sin jirra qabu rakkoon qabu garuu namoonni immoo yaada qabdan bitachuu qabdan birraa kana bitadhaa ganna kana bitadhaa isiniin jedhaa inshaallah. Assalaamu alaikum.